Maatii Qubee Faamilii irra deebi'ee akkam jirtu isin jedha. Today we are going to start the next part, that is part 2. Part 2 is about actor in international relations. Partii darbe jalatti boqonnaa tokkoffaa jalatti dhimmoota garaagaraa ilaallee turre. Especially we have been seen about the issue of conceptualizing nation nationalism in the state. In another way, the meaning of international relation plus the evolution and the nature of international relation kan jedhan ilaallee turre. Under part 2 we will see about the actor in international relations and also other issue. Kanaaf walitti dhufeenyi idil addunyaa keessatti taatota yookiin immoo qooda fudhattoonni eenyu akka isaan ta'an isaan kana waliin ilaalla jechuudha. Well, actor in international relations. Who are the dominant player in international system? Walitti dhufeenya idil addunyaa yookiin walitti dhufeenya addunyaa kana keessatti qooda fudhattoonni yookiin immoo dominant player warri jennu yookiin immoo gahee guddaa warri taphatan eenyu ka jedhu waliin ilaalla jechuudha. Well, it is better to see what actor means. Actor yookiin immoo taatota yookiin qooda fudhattoota gaafa jennu maal jechuudha. Actor or unit means the participant in international relations jennaan. Warra walitti dhufeenya idil addunyaa kana keessatti gahee taphatan yookiin immoo gahee leencaa isa jennu jechuudha. Warri taphatan kun eenyudha? Walitti dhufeenya addunyaa akka cimus haa ta'u akka laafu yookiin immoo dhimmoota ishuu kanaan wal qabatan keessatti the role player. They have great influence on the relationship between state or between nations and also on the world affairs jennaan. Warri taatonni kun yookiin actors warri jennu kun walitti dhufeenya addunyaa keessatti qoodaa fi gahee guddaa akka isaan taphatanidha. So what are the major actors? Warri gahee guddaa taphatan kun warra kam yoo jenne especially there are two major actors. That means international relation actor can be categorized into two participants that are state actor and non or sub-state actor jennaani. Kanaaf biyya gama biraatiin immoo biyya laga jiranii fi biyya alatti warra qooda fudhatan jechuudha. Let us see them one by one. The first one is state actor. State actor. State actor gaafa jennu it may include nations and the leader of those nations can be taken as state actor. Sabaa fi akkuma kana mootummaa saba sana bulchu yookiin biyya sana bulchu. Nation gaafa jennu biyyas bakka bu'uu danda'a. Keessumaa tarii broad gaafa goonu nation biyya keessaa kutaa tokko ta'arraan kan hafe achuma nation akka biyyaatti dhaloo tokko tokko kan inni fudhatamu. So it may be include nation plus leaders jennaani. In the world there are a lot of states. Especially according to the recent study, there are around 195 states. Keessumaa daataan tokko tokko haga 203 ka jedhan jiru. Ay qabatamaatti immoo 192 ka jedhan jirani. Maaliif jennaan biyyoonni new statein yeroo tokko tokko ni uumamu jechuudha. Birmadummaa ofii isaanii gaafa labsatan ni uumamu waan ta'eef haa ta'u malee daataan amma jiru 195 statein akka isaan jiranidha. All states are located somewhere. They have territorial extension. They are surrounded by borders, which tell us where one state ends and also another state begins. Kanaaf biyya gaafa jennu gaa biyya jechuun bakka tokko jiraachuu qaba. Somewhere bakka ta'e wayii ni jiraatan. Gaafa jiraatu immoo territory daangaa ofii isaanii qabaata. Akkuma kana biyyi sun immoo kan ittiin marfamtu biyyoonni garaagaraa jiraachuu ni danda'u jechuudha. Eessaa jalqaba eessatti xumura ka jennu jechuudha. Ni kuni state ka jennu jechuudha. In fact, with the exception of Antarctica, there is virtually no piece of land anywhere on the Earth's surface that is not claimed by one state or another. And there is no piece of land belonging to more than one state. Amma gaa addunyaa keenya gaafa ilaallu Antarctica irraan kan hafe lafumti xiqqoon ishee yookiin immoo biyyi xiqqoon isteetiidhaan hin qabamne jiru jechuudha. Biyyi hundinuu maal jechuudha isteetiin qabameera. Lafa ka ta'e Antarctica irraan kan hafe isteetiidhaan qabamee jira yookiin qabeenya isteetii yookiin biyya tokkooti jechuudhaan. Gama biraatiin immoo iddoo kanatti wanti ilaalamu biyya taatee mootummaa lamaan qabultummoo gonkuman jirtu. No piece of land belong to more than one state. Kanaaf lafti tokko mootummaa tokkoon bulti jechuudha. Irraan kan hafe lafa tokko mootummaan lama waliin dhufanii bakki isaan itti bulshanii jiru jechuudha. So asitti maalidha jechuudha biyyoonni addunyaa keenya marti isaanii yookiin dacheen addunyaa keenya jirtu to'annoo state yookiin biyya kamii biyya tokko jala akka isheen jirtu argina jechuudha. Traditionally international relation focus on the interaction between state. Dur namoonni akkaataan isaan itti hubatanii walitti dhufeenya idil addunyaa jechuun walitti dhufeenya isteetii fi isteetii qofa gidduu jiru akka ta'ettidha. Kun traditionaliidhaan. Haa ta'u yeroo ammaa kana isteetiin roolii guddaa yoo taphateeyyuu
Isteetiin the leading actor yoo jedhameyyuu kanneen biroos immoo akka jiranidha isan ilaalla jechuudha. So state is one of the role player, one of the leading actor in international relations. Walitti dhufeenya addunyaa keessatti qooda guddaa yookiin immoo gahee leencaa jennu kan taphatu eenyudha? Biyya yookiin isteetii. Walitti dhufeenyi baay'een yookiin immoo dhimmoonni addunyaa ishuun addunyaa keenya baay'een isaanii kan isaan ittiin solvi ta'an furaman ilaalaman maaliini isteetiidha jechuudha. Kanaaf while we rise about IR waa'ee walitti dhufeenya addunyaa gaafa kaasnu isteetiin isa dursaa ta'eetu kan inni qabu jechuudha. International politics come to be defined in terms of interaction between state in an international system. Kanaaf international politics or relation gaafa jennu kan kun maadha walitti dhufeenya biyyaa fi biyya gidduu jechuudha. State and state. For example, Ethiopia have relation with China, Ethiopia have relation with Kenya, with America. Inni kun maal jennaan international relation walitti dhufeenya biyyaa biyya gidduu. Kana gidduutti roolii kan taphatu eenyudha zaati state biyya jechuudha. Biyya gaafa jennu immoo biyya abstractidha. Kan mul'atu akkuma beekamu biyya kana bakka bu'ee kagahee guddaa taphatu governmentidha jechuudha. Governmentiin biyyuma sana bakka bu'u jechuudha. So state is one of the major actors. In another way, state remain for many the primary actor in international relations. Yeroo dheeraa keessatti yookiin immoo yeroo dheeraa darban keessatti biyyi yookiin statein akka primary actor ta'ettidha jechuudha kan fudhatamaa ture. Jechuun warra qooda yookiin gahee isa dursaa taphatan ammallee gahee guddaa ni qabaatu jechuudha. All states have their own capitals. Biyya gaafa jennu they have their own capital, magaala guddoo, humna waraanaa, foreign ministers, flags, national anthem kaasnee turre jechuudha. Kana qaba biyya gaafa jennu waan kana ni qabaatu. In another way, national vary in size and power. Biyya gaafa jennu biyyi bal'ina lafaatiin garaagara ta'uu danda'a. Akkuma kana power or humna qabaniin garaagara ta'uu danda'u jechuudha. Biyyoonni kaan bal'ina lafa isaanii xiqqoo humni isaanii illee akkuma kana. Biyyoonni kaan immoo humna guddaa ofirra darbanii warra kaan gargaaru haga qabanitti ni jiru jechuudha. Kanaaf state gaafa jennu state garaagaraatu jira jechuudhaan. In another way, some states are stronger than the others. Warri kaan isa tokkorra humnaan baay'ee cimoo ta'uu danda'u. Ikoonomiin baay'ee cimoo ta'uu danda'u. Fakkeenyaaf Ameerikaadhaa fi ammatoo Sudaanii wal compare goona jennee Ameerikaan Sudaan irra humna cimaa qabdi jechuudha. Paaworii cimaa qabdi. Military capability ishee strongidha jechuudhaani. Here asumattu fakkeenya olaanee for example great power warra humna guddaa qaban addunyaa kanarraa. Kana gaafa jennu veto power warra jennu ta'uu dabalataa yookiin immoo G7 state warra jennu jechuudhaan. Like United States of America, Great Britain, Russia, especially one of the Soviet Union ka turte jechuudha. Russian toon diigamiin dura Soviet Union biyyoota 15 of keessatti qabatti isaan erga resolve ta'anii Russian biyya dandeessi taatee baate jechuudha. In another way, France, China, German and Japan isaan kun warra G8 or G7 jennee ilaalu. So they are a country that have great power humna qabu keessumaa dinagdeen isoo ilaalle in through military isoo ilaalle jechuudhaan. This power are the most important actor in international relations. Isaan kun egaa walitti dhufeenya addunyaa keessatti warra gahee guddaa taphatan influence gochuudhaaf dhiibbaa uumuudhaaf yookiin immoo dhimmoota garaagaraa irratti murtee dabarsuuf biyyoonni kun roolii guddaa akka isaan taphatan argina jechuudha. Kanaaf state gaafa kaasnu state keessatti gaa roolii guddaa akka taphatu bakka state bu'ee eenyu zaattis leader. Amma Itoophiyaa fi Ameerikaa walitti dhufan gaafa jennu walii galan gaafa jennu biyyi Itoophiyaa deemtee achi hin geessu eenyutu akka the leader. Liideriitu deema jechuudha. Geggeessaa biyya sana yookiin biyya sana bakka bu'u. The leader may be president ta'uu danda'a akkuma biyya sanaatti yookiin immoo prime minister. Warra presidential hordofoote presidentidha. Warra parliamentary bulu yoo ta'e immoo it means prime minister. So these are one of the actor in international relation warra gahee cimaa taphatan state actor jennee waamna jechuudha. The other one is non or sub state actor jennaan. Kun immoo warra miti mootummaa yookiin state warra hin taane garuu walitti dhufeenya idil addunyaa yookiin siyaasa addunyaa kana keessatti warra gahee guddaa taphatan. Inni kun maanni it may be groups garee yookiin immoo different organization within a nation. Warra organized yookiin ta'anii jira yookiin immoo garee qaama muraasa ta'uu danda'a. Our everyday life experience is influenced by global firms, international governmental institutions, NGO or non-government organizations. Kanaaf jireenya guyyaa guyyaa jiraannu keessatti keessumaa dhimma walitti dhufeenya addunyaa wal qabatu jechuudha. Kan inni influence ta'u isteetii qofaan isteetii dabalatee global firm yookiin immoo dhaabbilee idil addunyaa kaampaanotaa fi investimentoota yookiin investoroota garaagaraa ta'uu danda'a. International governmental organization kanneen akka United Nations, European Union, African Union jechuu dandeenya. Warra kana NGO immoo warra dhaabbilee miti mootummaa ta'an isaan kunis
roolii taphatu jechuudha yookiin gahee isaanii. Sub-state actor warra jennu it include especially the relationship between all sorts of political entity like international organizations jechuu dandeenya sub-state actor yookiin state actor, multinational corporations, in another way non-government organizations, intergovernmental organization like European Union jechuu dandeenya, in another way Amnesty International warri kun immoo warra falma mirga dhala namaatiif warra dhaabbatan Amnesty International, different societies, citizens, they contribute significantly for what? For the international relations. Multinational corporation gaafa jennu, multinational corporation is any corporation that is registered and operating in more than one state but has headquarters in one state jennaan. Amma multinational corporation gaafa jennu dhaabbata of danda'e jechuun dhimma dinagdee yookiin investiment irratti jechuudha. Biyya tokko keessa jiru ta'ee heedkwaartariin isaa biyya sana ta'ee garuu biyya biraa keessatti kan hojjetu jechuudha. Fakkeenyaaf amma otoo Daangootee Simmintii fudhannee Daangootee Simmintiin dhaabbata mataa isaa danda'e biyya Naayijeeriyaa keessa teessoo qabu as biyya Itoophiyaa immoo dhufee Daangootee Simmint kanas keessatti produce godhu jechuudha. Isaan kun illee maanii roolii taphachiisu. Fakkeenyaaf walitti dhufeenyi Naayijeeriyaa fi Itoophiyaa yoo rakkoo keessa seeni walitti dhufeenyi Alikoo Daangootee fi kan Itoophiyaa akkuma kanaa jechuudha. So influence yookiin dhiibbaa geessuu qaba jechuudhaan. In another way, particular industries like automobile and tobacco industry and also ethnic constituencies ties to foreign countries as well as labor union, cities, regions, isaan kun maanni sub-state actor jennaan jechuudha. Isaanis roolii mataa isaanii taphatu jechuudha. Akkuma kaa Daangootee fakkeenya kaafne asitti immoo automobile fudhanii tobacco industry yookiin immoo dhaabbata industry garaa garaa kana yoo ilaalle isaanis walitti dhufeenya idil addunyaa keessatti dhiibbaa geessisan ni qabaatu. Dhaabbileen labor union yookiin immoo humna namaa magaalonni illee riijinoonni garaa garaa illee isaanis qooda mataa isaanii taphatu jechuudha. Fakkeenyaaf amma riijin yoo fudhanne East Africa riijinii keessatti dhaabbanni of dandeenye jira. IGAD fakkeenyaaf IGAD amma influence yookiin immoo dhiibbaa ofiisaa geessisu jira. Kan akkasaa fi kanneen biroos illee ni jiru jechuudhaani. Isaan kun warra non-state actor jennuun jechuudha. This domestic actor can influence a nation's foreign policy in several ways, especially through lobbying political leaders. Ammagaa qoonni non-state actor yookiin taatota miti mootummaa ta'an kun maalidha? Keessumaa through lobbying roolii mataa isaanii haadhu. Lobbying political leader gaafa jennu bulchaan biyya tokkoo yoo imaammata yookiin seera biyya sana fintaane yoo baase maal godhu zay loobiti. Kana jechuun ni mormu jechuudha, ni qeequ jechuudha. Kun hiriira nagaan ta'uu danda'a, gama biraatiin ta'uu danda'a. Lobbying political leaders akka isaan seera isaanii jijjiiran fooyyessan gochuu danda'u. In another way, donating money to political parties, paartilee siyaasaatiif maallaqa gumaachuun akka paartilee siyaasaa sun dorgomaa cimaa ta'an taasisuu keessatti non-state actoriin roolii mataa isaanii ni taphatu. So non-state actor is also one of the very important actor in international relation. Keessumaa theory of international relation jalatti ni ilaalla. Maanni realizimiin maalidha kan inni jedhu? Realizimiin addunyaa keenya keessatti roolii guddaa kan taphatu isteetii qofaadhaan. Realizimiin haa ta'u gama liberaalizimii gaafa dhufu immoo no isteetuma yoo ta'e iyyuu isteetiitti dabalatee immoo multinational corporation warra malaalle kun roolii guddaa taphatu malee isteetii qofa miti kan jedhu yaada isaaniiti. Sana bal'inaan achi jalatti ilaaluu ni dandeenya jechuudha. In another way, international commercial aviation and the rapid spread of information technologies has further increased people's mobility and also the rate at which interaction occur across and beyond state borders. Amma gaafa keessumaa the rapid of information technology keessumaa gama saayinsiif teeknooloojii yookiin odeeffannoo teeknooloojiitiin har'a wantoota baay'ee addunyaa keenya keessatti jechuudha. Wantoonni golee addunyaa biraa keessatti ta'an haaluma salphaatiin nu bira ga'uu danda'u. Miisota garaa garaa fayyadamuutiin. Kana keessatti maal jechuudha? Non state actorii roolii mataa isaa taphata. Isteetiin qofti waan kana to'achuu hin danda'u. Fakkeenyaaf asuma Afrikaa Itoophiyaa keessa teenyee wanta Ameerikaa ta'u, wanta Raashiyaa, waan Chaayinaa ta'u zero information technology ni dhageenya jechuudha. Mootummaan immoo kana qofaasaa dhibba to'ata no. Kanaaf non state actor warri jennu warreen akkasii kun maanii roolii akka isaan taphatan gahee ofii isaanii ni qabatu. In another way, the majority of global interaction, be they related to global finance, production, education, personal and professional travel, labor migration or terrorism, no longer
no longer occur via state channels jennaan. Amma warreen armaan olii kana yoo ilaalle isaan kun daangaa biyya tokkoo qofa keessatti ta'uu dhiisuu danda'u. Daangaa idil addunyaa guutuu keessatti warra ta'anidha. Dhimmi global finance yoo fudhanne fakkeenyaaf global finance keessaa like World Bank, IMF, World Trade Organization yoo ilaalle dhimma idil addunyaati jechuudha. Isaan kun maanni non government organizationidha jechuudha yoo ilaalle. In another way oomishoonni garaagaraa biyya biraatti oomishaman salphumatti biyya keenya dhufu the issue of education barnoonni kennamaa fakkeenyaaf global trend matuma isaa yoo fudhanne kan inni bocame Itoophiyaa keessatti qofa miti jechuudha. Iddoo biraamaa waan bocame kaarikulamii keenyatti daballee fayyadamna jechuudha. The issue of personal professional travel namoonni ogeessonni bakkaa bakkatti ni socho'u. In another way humni namaa ni socho'a. The issue of terrorism illee ni jira. Isaan kun non state actor warra ta'an jechuudha. Kanaaf warreen akkasii kun isteetii keessatti qofan ta'an. Isaa alatti illee ba'anii warreen ta'anidha jechuudha. Kanaaf non state actor warri jennu kun roodii mataa isaanii taphatu isteetii qofa kan ta'anidha. In another way, we could say there is increased focus on non-state actors and the cross-border issue or a shift away from the international, that means between state to transnational or across or beyond state. Jennaan keessumaagaa haalli addunyaan keenya amma keessa jirtu ka international qofa ta'ini. International jechuun isteetii fi isteetii qofa gidduutti waan ta'u qofa miti jechuudha. Dhimmoonni baay'een isaanii maanni transnationalidha. Biyyarra darbanii yookiin immoo biyyarra ce'anii addunyaaf addunyaa biyya tokko biyyoota baay'ee birootti wanta ta'an jechuudha. Border cross issue warri ta'an ni jiru jechuudha. Kana hundumaa keessatti immoo non state actoriin gahee mataa isaanii taphatu. Robert Kwane namni jedhamu tokko kan inni jedhu one of the leading scholar in the field of international relations dha. Namni kun he states that international relation is no longer suitable and we should instead refer to the discipline as global state or world politics dha. Kanaaf egaa international relation akkuma sitti ilaalle dhimma state fi state qofa irratti xiyyeeffatu mitiidha. Kana gaafa jennu walitti dhufeenya idil addunyaa keessatti gahee guddaa kan taphatu state qofa otoo hin taane kanneen biroos ni taphatudha. Kanaaf walitti dhufeenya idil addunyaa yookiin global trend gaafa laallu dhimmichi maal ta'uu qaba ree dhimma global state ta'adha. Dhimma qorannoo idil addunyaa, dhimma siyaasa idil addunyaa ta'a jechuudha. Kana gaafa jennu state qofa otoo hin taane non state actor warri jennu state alatti illee warri kaan qooda ofii isaanii ni bahatu jechuudha. This is one of the issue about the major actor in international relation. Next is that lesson 1.5 is about the level of analysis international relations. Amma gaa taatota lamaan ilaalle irraa state fi non state dha. Inni kun immoo levelidha. Level of analysis international relation. Keessumaa walitti dhufeenya idil addunyaa kana sadarkaalee kamitti ilaalla? Sadarkaa kamitti ilaalla yookiin sadarkaa kamitti qorannaa yookiin immoo achi keessatti qooda warra fudhatan eenyu akka ta'e ilaalleera. Isaanuma kana gamaanni gulantaadhaan qoodne ilaalla jechuudha. Especially there are around 4 level of analysis in international relation, like individual level, group level, state level, system level jedhamanii bakka afuritti qoodamu. Well, iddoo kanatti wanti nuuf gaafachuu qabnu did single international political phenomena can be analyzed at different level in the how. Taateen xiqqaan yookiin immoo dhimmi biyya tokko keessatti ta'e dhimma idil addunyaa yookiin immoo dhimma siyaasa addunyaa iddoo garaagaraa keessatti yookiin gulantaa garaagaraa keessatti qoratamuu ni danda'a. Yoo danda'e immoo akkamittiin fakkeenyaaf taateen tokko Itoophiyaa keessa ta'uu danda'a. Wanti Itoophiyaa keessa ta'e kun immoo sadarkaa idil addunyaa biraatti qoratamuu ni danda'a. Yoo danda'es akkamitti fayyadudha. Well, from 1915 onward, the focus of analysis is more clearly. Amma gaa dura akkuma aaktarii jalatti ilaallee xiyyeeffannoo idil addunyaa traditional state dha inni. Haa ta'u malee erga 1950 asitti focus of analysisin baay'ee akka inni bal'ate yookiin immoo ifa akka ta'e jechuudha. Eenyu akka inni of keessatti dabalatu. Keynes Waltisman namni jedhamu waa'ee especially he identified different level of analysis. Kanaaf sadarkaa qorannaa idil addunyaa kana yookiin immoo idil addunyaa walitti dhufeenya idil addunyaa kana gulantaalee ijoo sadi jalatti ilaaluu dandeenyaadha. System, state and individual dha. Kana gaafa jennu group levelinis baay'ee murteessaa akka inni ta'edha. Especially Waltis nama dhimma walitti dhufeenya idil addunyaa yookiin immoo subject yookiin discipline kana keessatti qooda guddaa taphatedha jechuudha. Well, so let us see the level one by one. Mee leveloota kana arfan tokko tokko waliin ilaallu. Inni jalqabaa individual levelidha. Walitti dhufeenya idil addunyaa kana akkamitti sadarkaa nama dhuunfaatti ilaalla yookiin akkamitti sadarkaa nama dhuunfaatti qoranna. Kana jechuun namni dhuunfaan walitti dhufeenya idil addunyaa keessatti gahee maalii qaba? Especially
individual level jalatti wanti nu ilaallu it is very ilaalla motivation, beliefs, orientation of the individual in affecting a particular international phenomena. As jalatti gaa wanti nu qoranu namni dhuunfaa yookiin namni tokko amalli isaa akkuma kana motivation kaka'umsi isaa amantaan isaa yookiin immoo xiyyeeffannoon isaa walitti dhufeenya idil addunyaa keessatti akkamitti roolii qaba yookiin immoo ga'ee akkamii qabaataa ka jedhu gaafa laallu ispeeshaalii inni kun itti saayikooloojii ta'uu danda'a, emotion yookiin immoo miira ofiisaa ta'uu danda'a, in another way action and decision ta'uu danda'a, it may be the fears sodaa namni sun qabu ta'uu danda'a yookaan immoo it is vision or capacity dandeettii namni sun qabu jechuudha. Inni kun maanni walitti dhufeenya idil addunyaa keessatti ga'ee qaba cimsuudhaaf laaffisuudhaaf. Especially psychological factors are also an important factor in the analysis of foreign policy. Psychological factor gaafa jennu kanuma ammasitti ilaali. Fakkeenyaaf sodaa nama tokkoo biliivii isaa ta'uu danda'a, diizaayirii isaa yookiin wanta namni sun ilaalcha inni walitti dhufeenya idil addunyaa keessatti qabu cimsuuf isaa ta'u laaffisuudhaaf walitti dhufeenya biyya tokkoo kallattii gaariirra buusuuf balleessuudhaaf roolii ni qabaata jechuudha. Fakkeenyaaf a mindset and the perception of political leaders and a key actor may influence their decision and the behavior. Namni baay'ee cimaa baay'ee hirmaataa namni ta'e tokko walitti dhufeenya idil addunyaa cimsuu keessatti gahee guddaa taphata. Amma too piraayim ministeera ilaalle piraayim ministeeriin walitti dhufeenya idil addunyaa keessatti gahee guddaa taphata. Keessumaa walgahii adda addaa irratti hirmaataa. United Nations haa ta'uu dhaabbileen idil addunyaa baay'een isaanii gaafa walgahii waaman dhimma tokko irratti mari'achuuf gaafa jedhan piraayim ministeeriin ni hirmaata. Piraayim ministeeriin kun yoo maayindi seet ta'e ilaalcha sirrii yoo ta'e ilaalcha poozitiivaa yoo qabaata ta'e he may encounter the leaders of another state to negotiate an important financial agreement. Fakkeenyaaf amma Itoophiyaa fudhan muummeen ministeera Itoophiyaa dhimmoota global financial issuedhaaf walgahiif deemuu danda'a. Gaafa deemu dhimma sanarratti yoo nama bishaataa hubataa maayindiseet yoo ta'e maayinni Itoophiyaanii fi IMF, World Bank, World Trade Organization akka isaan waliin hojjetan yookiin immoo Itoophiyaaf illee deeggarsa barbaachisu akka isaan godhan kanarratti maal ta'uu danda'a influence gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf roolii mataa isaanii taphata jechuudha namni dhuunfaan. Akkuma kana walitti dhufeenyi Itoophiyaa fi biyyoota biroo gidduu jiru akka cimuuf piraayim ministeeriin gahee mataa isaa taphata. Nageenyaafis waraanaafis. This is the individual level issue. In another way, the head of large corporations, dhaabbileen daldalaa gurguddoo warri hooggananis isaanis gahee mataa isaanii taphatu, especially to rescue their business or even the situation of individual citizen and also their attitude toward a strictness measure. Kanaaf amma fakkeenyaaf abbootiin qabeenyaa yookiin immoo investoroonni kan waan sana hoogganan biyya tokko keessaa qabu biyyoota biroo keessaa qabu iddoo garaagaraatti invest gochuu danda'u jechuudha. Kanaaf biizinasii yookiin immoo daldalli isaanii sun akka isaaniif cimuuf yookiin immoo balaan akka irra hin buune yookiin immoo qoqqobbiin mootummaa biraatiin akka isaan irra hin kaa'amne gochuu keessatti illee maal taphachuudha roolii mataa isaanii taphachuudha. Kanaaf walumaa galatti namni dhuunfaa walitti dhufeenya idil addunyaa keessatti qooda cimaa waan taphatuuf sadarkaa nama dhuunfaatti illee ni ilaalama yookiin ni qoratama jechuudha. Inni kan biraanii at group levelidha. Kun levelii yookiin immoo gulantaa gareetti. Gareen namootaa yookiin immoo gareen dhaabbilee garaagaraas ta'uu danda'a. Walitti dhufeenya idil addunyaa keessatti roolii waan qabaniif gahee waan taphataniif kanaaf sadarkaa kanattis ni ilaalama. Let us see the role of the group. Especially the group level of analysis look at the role of the following. 1. The global financial crisis as the misrule of expert. Amma fakkeenyaaf global financial ka jennu IMF dha, World Bank dha, World Trade Organization jenneerraan. Rakkoon amma IMF yookiin immoo International Monetary Fund kana keessatti kan inni uumamu sababii maaliin ta'uu danda'a? Ekspertoota achi keessa jiran yookiin immoo warra IMF hoogganan kun yoo amala badaa ta'e, malaammaltummaa kanneen godhu yoo ta'e kun maal miidhaa? Global finance miidha. Maaliif IMF'n kan dhaabate garee muraasaa miti kaa. Biyyoonni idil addunyaa baay'een isaanii asirraa fayyadamoodha. Liqiin haa ta'u gama biraan deeggarsaan. Kanaaf isaan kun ekspertoonni kun amala badaa yookiin malaammaltummaa kan waan kanaaf hin taane qabu ta'ee jennaan addunyaa miidhee jechuudha. So gareen walitti dhufeenya addunyaa qo'achuu keessatti roolii qaba jechuudha. In another way the role of lobbying group jennaan. Lobbying group jechuun garee namoota walitti gurmaa'anii
imaammata mootummaan baasu yookiin immoo imaammata biyyoonni alaa baasan warra falman jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo darbee European Union Farmers qonnaan bultoonni Yuuroop maal godhanii biyyoonni European Union wanta isaan miidhu gaafa baasu waanuma qaban tiraaktira isaanii meeshaa qonnaa isaanii hundumaa fudhatanii magaala biyyoota Yuuroop baay'ee irratti ba'anii loobiin gochaa jiru jechuudha. Imaammanni Yuurooppiyaa Yuuniyeen baase maal ta'uu qaba? Haqamuu qaba, jijjiiramuu qaba, nu miidhaga jechuudha. Kanaaf loobiin giruupiin garee akka kana jechuudha. Imaammata mootummaan baase warra nuun ta'u yookiin naafuu jedhanii mormanidha. Isaanis gareedha garuu roolii qabu jechuudhaan. In another way, special interest group jennaan garee faayidaa addaaf dhaabatan or the way they influence national decision making on different issues. Isaan kunis roolii mataa isaanii qabu. The action of group of individuals garee namootaa ta'uu danda'a. For example, such as all voter of country. Filannoo biyya tokko keessatti filatamu keessatti namoonni muraasni gurmaa'anii filannoo sanarratti dhiibbaa geessisuu ni danda'u. Or the way they express their view in general election. Yookaan filannoon biyya keessatti gaggeeffamaa jiru kun filannoo sirrii miti, walaba miti, jijjiiramuu qaba, haqamuu qaba, akkas ta'uu qaba jedhanii maal gochuu danda'u? Loob gochuudhaan influence gochuu danda'u jechuudha. Gareedha. So filannoo isaan biyya keessa taasisan sun immoo deemee maal walitti dhufeenya addunyaa keessatti illee qooda mataa isaanii qaba jechuudhaan. In another way, political parties. Paartilee siyaasaati. Isaan kunis roolii mataa isaanii qabatu. Especially through campaign duula na filadhaa yookiin duula filannootiin hawaasa kakaasuun social movement especially forming to counter the effect of the crisis on society. Yoo mootummaan biyya bushaa jiru sun akka ta'utti biyya hin bushu yoo ta'e sanarratti maal gochuu danda'u? Paartileen siyaasaa uummata kakaasanii kaampeen gochuudhaan social movement sochii hawaasaa taasisuudhaan rakkoo biyya isaanii keessa deemaa jiran rammaqsuu keessatti roolii ni qabaatu. So mootummaan sun gaafa jijjiiramu walitti dhufeenyi isaan biyya biraa faana qaban illee akkuma kana jijjiiramuu danda'a jechuudha. In another way, activistiidha. Inni kun immoo warra dhimma siyaasaa irratti yaada kennan jechuudha. Activist jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf biyyuma keenya keessa aktivistoonni garaagaraa jiraachuu danda'u. Akka idil addunyaattis aktivistoonni jiraachuu danda'u. Isaan kun maanni mootummaa irratti dhiibbaa geessuudhaan gama yaadaatiin gama garaagaraatiin uummata kakaasuun ta'uu danda'a. Roolii mataa isaanii ni qabatu jechuudha. Especially activist or pressure group that seek to influence global debate about the winner and also loser of globalization and capitalism and so forth. Isa kana keessatti roolii qaba jechuudha. Keessumaa akka idil addunyaatti immoo gaafa ilaallu aktivistoonni kaan warra sirna sooshaalizimii ka deeggaran kaan immoo kaapitaalizimii. Keessumaa sooshaalizimiin illee amma yaadni isaa kufeera. Kaapitaalizimiin kun roolii guddaa akka inni taphatutti immoo roolii inni qabu kana ka deeggaranis kan mormanis akkuma jiranii. So isaan kun maanni warra kanarratti yaada kennuudhaan influence yookiin immoo dhiibbaa geessuu keessatti illee qooda ni qabaatu. Aktivistoonni yookiin immoo siyaasa irratti namoonni yaada garaagaraa kennan jechuudha. Inni kun group level jennee ilaalla. The other one state level. Waa'ee state jalqaba kaasnee ilaallee turre. State is the leading actor jennee State is the key dominant unit of analysis international relation. Maaliif walitti dhufeenyi addunyaa statein hin jiru ta'ee jennaan waan walitti dhufeenyi addunyaa kaasuun hin cimata jechuudha. Statein yoo jiraate warri kaan kan dhufan. Kanaaf international relation sadarkaa stateetti ni qoratama jechuudha. The state level of analysis is referred as what? State centric. Akkuma dura kaasne state is the center. Walitti dhufeenyi addunyaa keessatti mootummaan isa giddu galeessa. Kanaaf state centrism jennaan. Giddu galeessummaa hundi isaayyuu stateedha. State acts as the arena in which state officials, politicians and decision makers operate. Kanaaf statein akka ijootti jechuudha kan inni ilaalamu. State gaafa jennu state keessa maaltu jira? Officialiin jira, politicianiin jira, decision makeroonni garaagaraa ni jiru. Isaan kun immoo bakka state ta'anii roolii mataa isaanii ni taphatu. So kanneen jechuudha kan ilaalamanii. In another way, international relation scholars operated, especially the Cold War was an era in which much of international affairs appeared to be run via state channel and with particular state interest. Keessumaa yeroo waraana qabbanaa United States of America fi Raashiyaa gidduutti ture as erga waraanni qabbanaa sun dhaabatee booda isteetonni akka dhuunfaa isaaniitti yookiin immoo interest ofii isaanii qaban walitti dhufeenyi addunyaa keessatti akka ibsatan isteetonni ofii isaaniitiin akka obbushan sanarratti illee roolii mataa isaa akka inni taphate argina jechuudha. Even after the Cold War, a lot of today political life remain managed in the state framework like national security, domestic cohesion or internal stability. Erguma waraanni qabbanaan darbe asisi biyyoonni
addunyaa baay'ee isaanii dhimma ofii isaanii irratti ofuma isaaniitti kan isaan murteeffatan jechuudha. Dhimma ofii isaanii gaafa jennu dhimma naashinaal sekuriitii ta'uu danda'a, tasgabbii biyyaalessaa, dhimma naannoo isaanii domestik ishuu ta'uu danda'a, yookiin immoo internal stability nageenya ofii isaanii ofuma isaaniiti jechuudha kan isaan murteeffatan. Sanarra darbees immoo akkuma kana egaa walitti dhufeenya addunyaa keessatti qooda mataa isaanii qabu jechuudha. So state form the primary kind of actor in major international organizations such as United Nations. Kanaaf isteetiin dhimmoota addunyaa akka United Nations keessatti illee the key actor, the primary actor jedhamee ilaalama jechuudha. Kanaaf dhagaa walitti dhufeenyi addunyaa sadarkaa isteetiitti qoratamuun kan inni barbaachiseef jechuudha. So states generally can be mentioned as what? One of the dominant or the key unit of analysis in global system. The state level of analysis referred to state centrism. This is what we have been mentioned. State forms the primary kind of actor in major international organizations such as United Nations. Fakkeenyaaf famous German sociologist Max Weber called the monopoly on violence. That means the exclusive right to legitimate use of physical force. Statein primary actor idha gaafa jennu maanni stateini waraana labsuufis haa ta'u humna waraanaa fayyadamuudhaaf maal qaba jechuudha, exclusive right qaba. Dhaabuudhaafis labsuudhaafis maalidha, the key actor jennirraan. Kana gaafa jennu birmadummaa biyyasaaf ta'uu danda'a, dhimmoota garaa garaa. Fakkeenyaaf amma Ameerikaa yoo fudhanne Ameerikaanii yaa super powers yoo taate dhimma feete irratti ofuma ishee murteessiti jechuudha. Yoo feete waraana labsuu, waraana dhaabuu kanneen kan irratti. Kanaaf isteetiin kan isa akkuma kana humna qabu yoo ta'e they have a monopoly power. So in general, at the state level of analysis, it may be interested to look at any one of the following issues. State level itti gaafa IR qorannu kan nu ilaalu kanneen armaan gadiitti jechuudha. Walumaa galli isaa it can consider state as actor in their own right and have certain preferences. Kanaaf statein mirga ofiisaa kan qabu akkuma kanammoo fedhii ofiisaa kan qabu. In another way, it may look at how states interact with each others. Stateonni kun immoo walii isaanii akkamitti walitti dhufeenya uumu, akkuma kana rakkoo isaan mudate crisis akkamitti waliin furuu, dhimma foreign policy irratti akkamitti waliin hojjetu kanneen jedhu state level jalatti waan ilaalamudha. How they build off each other's suggestion and react to international development and trends. Akkuma kana immoo walitti dhufeenya addunyaa keessatti akkamitti akka isaan interact godhan, akkamitti akka isaan gidduu seenan, keessumaa guddina addunyaa keessatti roolii isaan taphatan illee state level jalatti wanta ilaalamu jechuudha. In another way, how they build off each other's suggestion and react to international development and trends is what we have been mentioned. In another way, how they cooperate. That means, say in the framework of international organization, or how we look at them as competitor and antagonistic, each of them pushing for a stronger position in what makes up the world economy. Kanaafi akkaataa isaan walitti dhufeenya idil addunyaa yookiin immoo dhaabbilee idil addunyaa keessatti dorgommii isaan waliin qaban competitors yookiin wal deeggaruu ta'uu danda'a yookiin immoo walii faallaa dhaabachuu ta'uu danda'a. Kun immoo maalidha? Dinagdee addunyaa isa cimaa ta'e uumuudhaaf waliin dorgomu jechuudha. Yoo ilaalama biyyoota addunyaa antagonistic walii ta'an like China and America, Russia and America ilaaluu dandeenya. Kanaaf competitionii cimaatu gidduu isaanii jira jechuudha. So isaan kun immoo waaluma state level itti ilaalamedha. What kind of state we are looking at? How they are ordered politically. That means magaddoo kanatti isteetonni sun immoo maal fakkaatu ka jedhullee waan ilaalamudha. Sadarkaa kanatti isteetonni sun maal fakkaatu keessumaa gama siyaasaati. Kana gaafa jennu their geographical position, argamni daangaa lafa isaanii maal fakkaata, seenaan isaanii maal fakkaata, their experience or muuxannoon isaanii, akkuma kana immoo sirni dinagdee isaanii maal fakkaata ka jedhu state level jalatti waan ilaalamu jechuudha. In another way, it will likely also look at the foreign policy of state. Walitti dhufeenya dhimma alaa biyyi sun biyya biraa faana qabdu. That means their approach to and also practice of interacting with other state. Biyyi sun imaammata biyya alaa yookiin foreign policy isheen biyya biraa waliin qabdu keessatti maal fakkaata, akkaataa isheen itti interact gootu yookiin immoo dhimma sana gidduu seentu
walitti dhufeenya uumtu maal fakkaata akka jedhan warreen state level jalatti ilaalamanidha jechuudhaani. These are one of the issue about state level jennaan. The other one is system level jedhaan. Inni kun immoo beyond state jenna. System level jechuun dhimmoonni baay'een isaanii sadarkaa stateetti kan hin ilaalamne garuu stateedha ol ka ta'anii isaan kana maal jennaan system level jennaan. System level is a level above state. That means which go beyond a single interaction between state. State fi statein qofaa isaaniitti walitti dhufanii kan furuu hin dandeenye. Solve gochuu kan hin dandeenye. Inni kun sadarkaa stateii ol ka ta'e jechuudha. Beyond the level of state. Kanaaf isaan kun eessatti ilaalamu ree sadarkaa system level yookiin stateidha olitti ilaalamu jechuudhaan. This level of analysis conceive the global system as a structure or context within which state cooperate, compete, confront each other over issue of what? National interest. Kanaaf inni kun immoo maal ilaala jechuudha. Isteetonni kun sadarkaa idil addunyaatti akkaataa isanitti walitti dhufan, waliin dorgoman, wal falman. Akkuma kana keessumaa dhimmoota national interest ta'e faayidaa biyyaalessaa isaanii irratti akkaataa isanitti walitti dhufanii fi waliin falman kanneen kan ilaalu system level jalatti jechuudha. So it is a level above state jennee kaa'anna jechuudha. Waan stateetii ol sadarkaa idil addunyaatti ilaalamu jechuudha. In another way, it would need to look at such things, especially the balance of power ilaaluu danda'a between state and how that determine what happen in global politics. System leveling kun it means about the balance of power. Keessumaa balance of power gaafa jennu that is the idea of realism. Realistiin stateonni addunyaa keenyaa as much as possible they should balance of power. Aangoo isaanii baalaansii gochuu danda'u. Nageenya addunyaa keenya kan itti tasgabbaa'uu danda'u yoo maal ta'edha balance of power. Yoo isaan humni isaanii wal giteedha. So dhimmi balance of power immoo dhimma state oli. Maaliif addunyaan keenya balance of power uumuudhaaf jecha wantoota garaagaraa gochaas turanii jechuudha. For example, development that are outside control of any particular state or groups of state such as global economy yoo ilaalle kuni wanta sadarkaa state itti ilaalamu. Stateidha olidha. Global economy yookiin immoo guddina dinagdee addunyaa kana guutuu kan fidu statein tokko fiduu hin danda'u. System levelidha. Transnational terrorism yoo fudhanne shororkeessummaa daangaa biyyaa qaxxaamuran biyyi tokko mataa isheetti furuu hin dandeessu. Fakkeenyaaf terrorist group chaaptarii gara xumuraa keessa jira. Amma Al-Qaayidaa, Al-Shabaab kanneen yoo kaasne fakkeenyaaf amma Al-Qaayidaadhuma kan Sumaalee keessa socho'u Sumaalee state yookiin immoo Republic of Sumaalee furuu hin dandeessu. Maal gaafa ta'e system levelidha. Biyyoota baay'ee kanaafidha Itoophiyaanis kan keessatti hirmaattu Ameerikaanis biyyoonni biroo terrorizimii kana dhabamsiifna jechuudhaan qooda fudhatu jechuudha. Maaliif jennaan dhimmi kun dhimma system level stateidha olitti wanta ilaalamu jechuudhaan. So such like one of the shows the system level global warming fudhachuu dandeenya. Haala ho'iinsa qilleensa addunyaa dabaluu isa kana biyyi qofaa ishee furuu hin dandeessu. Maal barbaadare system levelidha. Kanaaf IRL sadarkaalee kanatti ni qoratama kan jennuuf kanaaf jechuudha. Well, the other one is about the structure of international system. That is lesson 1.6. Caaseffamni idil addunyaa kun maal fakkaata? Addunyaan keenya akkamitti caaseffamte? Yookiin immoo addunyaa keenya keessa caaseffamni ni jiraadha. Kana gaafa jennu structure gaafa jennu in order to simplify it fakkeenyaaf akka biyyaatti sadarkaa national biyyaatti caaseffamni from kabalee waradaa zone region federal jechuu dandeenya. Sadarkaa idil addunyaatti yoo caaseffamni akkasii ni jira akka jedhudha yaadni isaa. Is there such like a structure? Well, let us see. Especially at international system, scholar mentions that political power is usually distributed into three main systems. Kanaaf aangooni sadarkaa idil addunyaa keenyaatti yookiin immoo international systemii keessatti aangoo qoodinsa aangoorra dhaabannee sistemoota sadi ilaalla jechuudha. That are unipolar system, bipolar system, and a multipolar system. So this is the structure. Structure kanatu jira jechuudha addunyaa keenya keessa. These three different systems reflect the number of powerful states competing for power and their hierarchical relationship. Kuni gama irratti kan hundaa'u mootummaan addunyaa keenya keessa jiran akkaataa isaan aangoo irratti itti wal dorgomanii fi akkuma kana immoo hierarchy gulantaa walitti dhufeenya isaanii kan murteessudha jechuudha. Let us see this restructure one by one. The first one is unipolar system. Unipolar system or unipolar international system. Here there is one state with greatest political, economic, cultural,
and military power. As keessa maaltu jira? Isteetii tokko. Isteetiin kun maal qabaa? Aangoo cimaa yookiin aangoo olaanaa dinagdeedhaan, aadaadhaan, humna waraanaatiin warra kaan ka to'atu yookiin warra kaan ol ka ta'e isteetii tokko qofatu jira jechuudha. Unipolarii jennaan. Kun immoo maalidhaa? It totally or it has the ability to totally control the other state. Maaliif dandeettii biyyoota warra kaan ol jalatti to'achuu bushuu ni qaba jechuudha. Fakkeenya kanaaf kan ta'u Roman Empire during the 5th century ilaaluu dandeenya. Keessumaa sirna Empire Roomaa jalatti Roomaan giddugaleessa Yuuroop yookaatiyyuu biyyoota addunyaa baay'ee sirna bittaa ishee jala gashitee turte jechuudha. Biyyi Roomaadhaan yeroo sanatti mormaa ture baay'een turre. Kanaaf unipolar system good example jechuu dandeenya. Itti aansee yeroo tokko tokko USAnis akka example of unipolar system itti kaate. Keessumaa amma asitti biyyoota garaagaraa yoo ilaalle fakkeenyaaf European Union ni jira, Japan ni jiru, Russia, China, India isaan kana garee tokko irratti keenye asiin immoo USA yoo keenye kan madaallicha kaasee jiru eenyudha? USA dha. Kana jechuun USA'n unipolaridha. Ikoonomiidhaan dinagdee waan garaagaraatiin warra kana ol kaasti jechuudha. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana biyyoonni baay'een USA'dhaan kompiit gochaa jira. Fakkeenyaaf gama ikoonomiitiin Chaayinaan USA'n kompiit gochaa jirti. Miliitariidhaan garuu ammayyuu ta'ee jennaan United States of America akka isheen akka unipolaritti kaatudha. Haa ta'u qabatamaatti yeroo har'aa kana United States of America unipolaridha yoo jenne no dhibba unipolar system miti. Garuu dhimmoota tokko tokko irratti mita. Addunyaan keenya inni har'aa garamitti deemaa jira? Gara multipolaridha malee unipolar. Keessumaa inni kun unipolar jennee kakaasne as the end of the Cold War yeroo xumura waraana qabbanaa United States of America maal taate unipolar taatee as baatee turte. Yeroo sana Soviet Russian ni kufe so Amerikaadhaan kompiit ka godhan baay'ee akkan turredha jechuudha. The other one is bipolaridha. Bipolarii jalatti immoo bi jechuun tuudha. So there are two dominant state or superpowers that are what competing to each other. Two superpower. Kanaaf biyyoota gurguddoo lamatu waliin dorgomaa warri hafan immoo less powerful warra jennu aangoo xiqqoo warri qaban immoo maalidha? The Great Alliance. Isaan immoo yookiin gareessa tokko jalatti aliyaansii ta'anii maal ta'uu bu'u jechuudha. Fakkeenyaaf asuma yoo fudhani during Cold War. There are two superpower bipolar system. Eenyutu jira? United States of America and Soviet Russia. Biyyoonni warri kaanii United States of America join godha Western warra jennu. Warri kaan immoo garee kam ta'anii Soviet Russia jala join godhan. Fakkeenyaaf Itoophiyaa yoo fudhanne yeroo Cold War possible. Yeroo sana kunuun Mangistuu Haayilamaariyaamtu bulchaa ture jechuudha. Inni kan inni hordofaa ture maanni sooshaalizimiidha. So aliyaansiin isaa eenyu faana ture? Soviet Russiaadha. So sanatti fayyadamuun kan inni Said Barre yookiin immoo Republic of Somalia President kan inni injifate jechuudha. Akkuma kana jechuudha biyyoonni kaanis join godhan yookiin aliyaansii waliin uumanii turan. Haa ta'u malee asirratti rakkoon jiru maalidha? The problem is that it is vulnerable for zero sum game politics because when one superpower gain the other will inevitably lose. Isheen kuni zero sum jechuun zero sum game ka jennu kuni economy world. Zero sum game jechuun biyyi tokko gaafa fayyadamu biyyi biraa immoo maal ta'a? Loser ta'a. One is beneficial the other is loser. Fakkeenyaaf fudhannu Itoophiyaa fi Chaayinaa waliin daldala keessa yoo seenanii estimate gaafa goonu zero sum game ta'a. Maaliif jennaan Chaayinaan ikoonomiidhaan dinagdeedhaan oomisha waa baay'eedhaan baay'ee deemteetti. Itoophiyaa fi Chaayinaa wal faana daldalu jennaan Chaayinaan more beneficial taati Itoophiyaan immoo loser taati jechuudha. Inni kun maal jennaa zero sum game. Kanaaf super power jira maaltu jira? Zero sum game. Tokko gaafa beneficial ta'u the other one will be the loser ta'a jechuudha. Kun problemii inni qabudha. The third structure is multipolar system. It is one of the most common now in the history. Multipolar system. Akkuma dura jedha addunyaan keenya yeroo har'aas baay'inaan gara multipolar systemitti kan isheen deemaa jirtu. It reflects various equally powerful state competing for power. Azalatti tokko yookiin lama toon taane powerful state warri ta'an maali jechuudha? Aangoodhaaf ka dinagdee ka biroo ta'uu danda'a gaafa isaan waliin dorgoman argina jechuudha. So it is necessary for state to change the relationship with zero sum game. In such system, it is possible to bring change without gaining or without what? Losing power. Ammas keessatti maalidha? Zero sum game jennee kaa'uu dandeenya. Biyyoota baay'eedha. So baay'ina sana keessaa otoo hin fayyadamin yookiin immoo otoo loser otoo hin dhabiin maal gochuu danda'u? Addunyaa keenya kana jijjiiruu danda'u jechuudha. Maaliif competitioniitu jira jechuudha walumaa gala. Fakkeenyaaf around the period of World War First.
Inni kun maali multipolar system jenna. Keessumaa iddoo kanatti maal ilaallaa waraana addunyaa tokkoffaa keessatti warri kaanii like Jarman, Japan isaan kunii fi biyyoonni biraa garee tokko ta'anii gama biraatiin immoo like France, England, Austria ta'uudhaan garee uumanii maal gochaa turanii waliin compete gochaa turan jechuudha. Jechuun biyyoota 2-3 fi isaa ol garuu competitionii keessa akka turan jechuudha. In another way addunyaa keenya irraallee akkuma jedhe sana jala categorize gochuu dandeenya. But this is the best example. In bipolar and the multipolar system, there is no one single state with preponderant power and his ability to control other state. The states are forced to balance each other's power. Ammaga bipolar fi multipolar jalatti maalidha? Inni tokko isa tokko bakki inni itti to'atu hin jiru. Lachuun isaanii yoo bipolar ta'e humna lamatu jira. Humni lamaan kun wal madaalaadha. Balance of power tokko tokko to'achuu hin danda'u. Warri hafan immoo garee tokko ta'u jechuudha. Multipolar immoo akkuma beekamu yaa biyyoota adda addaa waliin dorgoma waan ta'eef biyyi tokko biyya isa biraa humnaan to'achuu influence gochuu hin danda'u jechuudha. These are the issue of the structure in international system. In addition to that, kan maalti wal qabatu the structure of international system keessatti wanti qooda taphatan. Caaseffama idil addunyaa keessatti gahee taphatan warreen kana sadanii jechuudha. Power, anarchy, sovereignty jenna. Power is humnadha. Anarchy is the absence of central government dha. Sovereignty birmadummaadha. Let us see what is power. Aangoo maali yookiin humni maali? Especially power gaafa jennu it is what persuasion or influence capability dha. Dandeettii waan tokko influence yookiin dandeettii amansiisuu qabaachuu jechuun humna jechuudha. Kanaaf humna gaafa laallu bakka saditti qoodnee laaluu dandeenya. There are three category of power. Hard power jennaani, soft power, sharp power jennee qooduu dandeenya. Well, mee power maal jechuu akka ta'e ilaallu. What is power? Power is the currency of international politics. That means money is for economy, power is for international relational politics. Amma gaafa waa'ee dinagdee haasofnu daldalli idil addunyaa kan ittiin gaggeeffamu maaniidha. Kanaaf dinagdeedhaaf maallaqa jenna. Siyaasa addunyaatiif immoo maal jennaa? Power jenna. Siyaasa idil addunyaa keessatti roolii kan taphatu maanni poweridha, humnadha. Akkuma maallaqni dinagdee addunyaa keessatti roolii taphatu. In another way, in international system, power determines the relative influence of actor and it shape the structure of international system. Kanaaf haala addunyaa keenyaa kana structure irra deebi'anii bocuu keessatti gahee kan taphatu power roolii guddaa taphata jechuudha. Dhiibbaa geessuu danda'a jechuudha. Robert Daly namni jedhamu power akkasitti hiikana. Power can also be defined as A's ability to get B. Kana gaafa jennu power jechuun A'n wanta barbaadu qaba. Kanaaf A'n wanta barbaadu kan argachuuf yoo B influence godhe dhiibbaa irratti geessisee B'n immoo waan A'n irraa barbaadu kana yoo raawwate power jenna. Fakkeenyaaf haa jennu Ameerikaa fi Raashiyaa fudhanna. Fakkeenyaaf Raashiyaanii waan kana raawwachuun barbaadu. Ameerikaan waan dhiibbaa irraan geessisteef garuu maal gooti? Raashiyaan dirqama raawwatti. Kun power jenna fakkeenya. Power. Wanta ati akka gochuu hin barbaanne garuu waan qaamni biraa humna sirra qabuuf waan sana raawwachuu power jenna. That is the ability to get B jedheetu ka'a jechuudhaani. Well, this is what we mean power. Mee types of power kana ilaallu. Types of power inni jalqaba hard power jenne. Hard power. Hard power jechuun maal dabalata? Like military. Fakkeenyaaf military base kana ilaallu hard power dha. In another way, military capability dha. Wealth dhaan kabiraan qabeenya. Wealth and resource halaalas maallaqa. Qabeenyi wanti inni goone hin jiru hard power dha. Resource boba'aa ta'uu danda'a. In another way, geography also is a hard power. Geography roolii mataa isaa taphata. Geography fakkeenyaaf amma gara hoorni Afrikaa yoo dhufne gara hoorni Afrikaa keessatti Ameerikaan maal qabachuu barbaaddi? Egypt fa'aa qabachuu barbaaddi. Maaliif jennaan strategic geographical area dha. Karaa dooniin garaa garaa biyyoota ba'a fagoo ba'a giddu galeessaatii gara biyyoota Yurooppii karaa dhufan strategic area dha jechuudha. Kanaaf sanatti fayyadamuu barbaadde jechuudha. Inni kun maanni paaworii qaba jechuudha. Ji'oogiraafiin illee mataa isaatiin. So isa kan hard power jenna. Baay'inni uummataallee biyyi tokko uummata baay'ee gaafa qabaattu paaworiin ishiin qabdullee akkuma sana dabalaa deema.
Fakkeenyaaf amma Itoophiyaa yoo fudhanne Itoophiyaan biyyoota Horn of Afrikaa yookiin gaafa Afrikaa keessaa baay'ina uummataatiin baay'ee deemaa jirti jechuudha. Inni kun gama biraatiin it may be power humna ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf baay'ina uummataa kanneen akka Chaayinaa, Indiyaa yoo fudhanne ittaananii immoo biyyoonni kanneen biroon illee akkuma kana marsaa isaa inni jiru jechuudha. Innis roolii mataa isaa akka inni qabudha. Hard power jalatti categorize goona jechuudhaani. Okay, well, kanaaf hard poweriin kan akka military capability, wealth, resource and geography jennee soft power gaafa kaafnu soft power is like education barnootadha. Barnoonni roolii mataa isaa taphata. In another way political unity or stability dha. Fakkeenyaaf iddoo kanatti suura isaa ilaaluu dandeenya jechuudha. Donald Trump fi Barack Obama gaafa isaan ta'anii waliin mari'atan yaa soft power dha. Humna qaba jechuudha. The other one is sharp power jenna. Inni kan biraan immoo sharp power dha. Sharp power ka jennu specially fakkeenya isaa fakkii isaa sitti ilaaluu dandeenya. Sharp poweriin word dha. Jecha jechuudha gama biraatiin. Jechi humna qabaniire jechi humna qabaanii so iddoo kana jechoota garaagaraati. Fakkeenyaaf mootummooleen addunyaa keenya jiran jechi isaanii humna qaba jechuudha. Amma warri aangoo olaanaa qaban gaafa jecha wayii dubbatan gaafa jecha wayii darbatan humna qaba jechuudha. Or in another way the word of Bible ilaaluu dandeenya. Innillee humna mataa isaanii qabaa jechi kawa Bible keessa caafame jiru. Isaan kun maal jennaani sharp power jennaan. Maaliif wanti arrabaan dubbatamu yaa akkuma meeshaa qara waa muru wayiitti humnadha jechuudha. Kanaaf these are one of the issue of power jennee ilaaluu dandeenya. The other is anarchy. One of the issue in international system anarchy. Anarchy gaafa jennu gama lama ilaaluu dandeenya. Here question is this one. Gaafiinsa akka jedha. What anarchy mean in the context of international system? Sadarkaa idil addunyaatti anarchy jechuun maal jechuudha? Mee anarchy kana sadarkaa lamatti qoonnee ilaalla. Within country and a relation between state. Within country jechuun sadarkaa biyyaatti at national level. Anarchy is taken as breakdown of law and order. Anarchy jechuun nagaa fi tasgabbiin dhibuu jechuudha. Chaos, disorder. Kun sadarkaa biyyaatti. Fakkeenyaaf biyyoonni baay'een anarchy keessa jiru. Fakkeenyaaf amma failed state kan jennu amma Somaaliyaa yoo fudhanne Republic of Somalia anarchy dha. Maaliif humni waraanaa hedduu achi keessa socho'aa, shororkeettoonni achi keessa jiru, breakdown of law and order tu jira jechuudha. Inni kun tasgabbiin dhabamuu jechuudha sadarkaa biyyaatti. Haa ta'u malee sadarkaa idil addunyaatti gaafa laallu anarchy jechuun akkas jechuu miti. At international or relation between states. It refers to a system where power is decentralized and there is no shared institution with the right to enforce the common rules. Kana jechuun maanni aangoo giddu galeessa qabaate yookiin immoo mootummaa giddu galeessaa ta'e seera waliigalaa yookiin seera idil addunyaa kana enforce gochuu kan danda'u qaamni giddu galeessaa hin jiru jechuu isaati. Fakkeenyaaf addunyaan keenya addunyaa kana eenyutu bushaa yoo jenne eenyutu bushaa ofumaan bushuu jechuudha. Kun maanni anarkiidha. Mootummaan giddu galeessaa hin jiru jechuudha. Yookiin Ameerikaan addunyaan bushitu yookiin Raashiyaan addunyaan bushitu addunyaan ofumaa busha. Inni kun maanni anarkii jennaan. An anarchical world is a world where everyone look after themselves. Kanaaf addunyaa anarkii kana yookiin immoo addunyaa anarkii jennu kana keessatti hundinuu gara ofiisaa ilaala malee gara biyya biraa ilaalu. No one look after the system as a whole. Addunyaa kanaaf kophaatti kadhaabate hin jiru. Hundinuu ofumaaf faayidaa ofiisaaf dhaabata irraan kana fi addunyaaf kadhaabate nageenya addunyaatiif seera addunyaatiif hin jiru. Isa kana anarkii jennaaniin. Anarchy is a situation where there is absence of authority or absence of government, be it in national or international level system. Kanaaf anarkiin dhabamuu mootummaa giddu galeessaa yookiin immoo dhabamuu aangoo addunyaa kana walitti qabanii bushuuti. Fakkeenyaaf yeroo tokko tokko United Nation kaasuu dandeenya. United Nation secretary-dhaan bula yookiin immoo fedhii biyyoonni adda addaa fedha isaanii walitti dhufanii secretary yookiin immoo dhaabbata tokko jalatti bulla jedhanii irraan kanaaf mootummaan jechuudha. United Nation kan geggeeffamu secretary-dhaani. Secretary-aan immoo uma authority yookiin power biraa qabu hin jiru jechuudha. Kanaaf anarkiidha walumaa gala. So our international system is what? Anarchic jennee keenya jechuudha. This is one of the issue about anarchy. The other one is sovereignty. Sovereignty also play important role in international system. Sovereignty or birmadummaa jennaan. It is one of the other basic concepts in international system. Especially there are two types of sovereignty. Birmadummaan gosa lama qaba. Inni kun maani internal sovereignty and external sovereignty jennaan. Internal sovereignty means a state ultimate authority within its territorial unit. Birmadummaa biyya keessaa jechuun yoo biyyi suni daangaa lafa isaa yookiin biyya isaa keessatti ultimate authority aangoo olaanaa yoo qabaate maanaa internal sovereignty yoo biyya isaa bushuu danda'e.
seera baasee yoo biyya bulchuu danda'e rakkoon biyya isaa keessatti yoo uume yoo sana furuu danda'e birmadummaa biyya keessaa ni qaba jechuu dandeenya. The other one is external. The state involvement in the international communities, external sovereignty. Biyyi kun biyya isaa keessaa ba'ee biyya biraa faana walitti dhufeenya uumuu yoo danda'e, dhimma idil addunyaa keessa seenuu yoo danda'e, hawaasa idil addunyaa faana walitti dhufeenya ofii isaa ifaa bilisaan uumuu yoo danda'e birmadummaa alaa qaba jechuu dandeenya. So in short, sovereignty denotes double claim of state. That means from the international system. That is autonomy in foreign policy. Dhimma idil addunyaa keessatti birmadummaa ofiisaa yookiin bilisummaa ofiisaa qabaachuu and independent or freedom in its domestic affair. Akkuma kana dhimma biyya isaa keessattis birmadummaa mataasaa qabaachuu. Kanaaf gama lamaatiin ilaalamaa jechuudha sovereignty gaafa jennu. These are one of the point about part 2. In the next, we will see part 3, that is about theory of international relation. For today, this is all about Harraf Kanuma Vayyata.